wajinini nama akka kana isaafa jechuufi waa meeqa faafin si dhaba jechuudha. Dagaa shaw jechuufin hedduu tokko si dhabeesi laakiin ammoo daangaa dabarteeti faa jirta. Xarraqii tana dhiisii haa xarraqee bakkaan hin jiru kootu malee xarraqii ofirraa dhiisiiti. Achi gubbaa teessee hin dhadhaatiniiti bakkaan hin jiru. يونا يامتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتو تافي وردفتو تخيني أشياء ما أركفوني أجاه المعنى رمو هنتو خيسانو خا مسلمة خا كريستانا بكا جرتنيتي سلامتان تيجي برسي سنبرا أجي سنجا دران درسي دعوتو تخيا أرى فاطمة مال قبتي دياتي چون كيسان ملي نو لمو أرى تي أول ديبي ايتين جرا مالتو نول ديبسي وان غرغراتي نول ديبسي بالكستوب isin nol debise masis bilqis afin dufe bilqistob dila kana khabaja dabdeti bikana njirus wallalaf bikana njiru gagafates dufuni dandesa mana tayset aragdisu jirti silawaye dimma aw balesriya wad isi dakhale gongu ma unjuru wonuma sinaqe unjuru bilqisati bakka siyamne mal fawota bakka siyamne no watini namni siyaamate duula deemu jirta sila dhimma keenya sadeen ana obboleessi jaartii obboleessiyaa gongu sin dakhalu si dakhalu dhabuurraay tumsa dhufteeti haye no tumsa dhufte ani sinifin jira sinifin gaaje bilqisaa fi iftu yooniin dadhabe yaman irraa taariba guurradheetiin deemaa jala mureetiin jira maaliif yoon isin dadhabe karas asirraa bootaa jijjiirrachuu malee taa'ee haasawuun guyyaa faayidaan qabu jechuudha. Takkasiitiin jaa bilqisaa fi dhaamsa bilqisaati kuni. Tokkoffaadha lammaffaadha daawwattoota komentii jalatti na arrabsitanii jira. Dheengaddallee isiniif himeetiin jira. Bas waan hin taane irra hin jiru arrallee borullee ta'ee qulfii mana obboleessa kiyyaatis lafa hin kaa'u. Qulfiin san jijjiiramti taanaanis dhaqeetiin irraa qayyaranillee waan takka ilmaan obboleessa kiyyaatirraas wanni na fageessu hin jiru hin fagaadhu isaanirraa hara takka hin dhaqu jeetiin jira. Amma wanni isin oofaa jirtanii komentii jalatti daawwattoonni warreen arrabsitanii jira tokko tokko xiqqeeffadhaa arrabni maara koon qabu yaa'anii na arrabsitanis namni suutumatti nama arrabsa. Waanin ani tijiru warra quba hin qabneen seya warreen arrabsitan waanin ani tijiru kana quba hin qabdaneen seya fiidiyoo tiyya isa jalqabaan laalle isa duraatirraa daawwadhaa haa fiidiyoo bakkaanan dura olbeetirraa daawwadhaa fiidiyoo tiyyame dura warreen arrabsitan kun achi jalatti sirritti laalleen seya maaliif fiidiyoo isii jalqaba tanin ani itti olbee iftuutti arrabse waa'ee dhimma abdiitirraa kan ka'e ka isiin jaarsa duniyaatirra kaafte dura iftun tokkoffaa gantuudha maaliif hiriyaa hattuudha maasis hiriyaa isii geelee isii ta'a kan jaallattu duniyaa isiiwu itti garagalteeti dhalaa jechuun akkasii nagarree duniyaa afaan hidhamteeti jaarsi afaan hidheeti harka huduutuuba hidhee shansharaataanillee akkasii qaxaaqatee iccitii baasuu didde gawwittiin jedha hidheeti iccitii naa himteef abdiidha hiriyaa wal duubaa waan guyyaa wajji oolan galgala deemtee hin himtu achirratti tokkoffaa waa'ee kanarratti kanin an ol bahee dura iftuutti kaafadha jechuudha. Haasila dhimma obboleessa kiyyaatillee ta'u haateeti akka shari'aatii fi akka heeraa keenyaatitti isin qabnu jeetiin jira bar ani guutuutu waa hundanaa saawusinirraa hin gabaasa daawwattoota arrallee borullee abdan muraa mataa kiyyaati malee iftuu mana keenya teessee osoo obboleessi kiyya jiru asii yookaan waan hin taaneen oofaddeetti muraa mataa kiyyaati duraanis isin himeetiin jira. Yookaan ammoo teenya ta'uurraa isin qulqullooytee akkasii yoo deemtee suuqa seennattes maa aleynaa haa suuqa sii seennattu gusan dura namni duraan dursee waan hubachuu qabu jira. Osoo isa dhugaas obboleessa kiyya wajjin naasaay warreen obboleessa keetu ati harkaan qabdu obboleessi keetu fuudhee jira warreen jettan ammoo isin quba qabdanii quban qabdan
aanqubaan qaba obboleetii irraa waa hin dhoysu isallee boodan xiqqoon bas durai intala tanaan hubadha jeeti intalti turaa karaarra deebitu jeeti isa waan inni isinii ol baasuun hin oolamu beeki obboleessa turtullee daftullee booda isiniif hin dhiyeessa anumaatutu isiniif dhiyeessu ta'a isin haa if kabajjuu baannaan ani targaan firra fudhadhe jechuufin callisee taa'u jira wallaalumsaa miti kawni dhaamsa daawwattootaatii fi dhaamsa iftuuti kaniin iftuuf dhaamu warrallee atiif qeequu baannaan if kabajuu baannaan ani isiniif hin gayaan jee ammoo bilqistu eega waraabessi kutee sareen dutti jette Oromoon galgal guysoo leelii qababsoo akkas taatee jirta bilqis haasii nadhittiidhaatii bikaan hin jiru hoottuwa sayyoo rabbi immoo bilbila kee anaaf na argiyye daaraktii si dawwalatiin bikaan jirtu karaa sanaa si dhufa yoo ati dhufuu wallaalte yoo san dhabdi immoo mushwaara sirraa hin kafalaa taaksii inuu kontoraataan si erga taaksii hoottuwa bakkaan hin jiru ni beektaan si'a beekuu waatullee geeleen teessan taa wajjii tumsa deemuu jirtu sankaa isin sanaa si fiddu bikaan hin jiru ni beekti jaala dhaamsa keete kuni bilqiisaa maaliifif ati sharafa dhabummaan kee dhalaa akka xiyyaa tanafaa dhiifteeti kunoo dhiira fafotteessita dhiira fotteessuun gootummaa keetiisan bilqis gaariidha bilqis maa biratti yaamne bilqis nama gaarii warreen jettanii daawwattoota dhaamsa komentii jala gootanii bilqis iftuu tuub jalatti bilqisaan gootummaan isiitiif yookaan kabajummaan isii sharafa isii nama naamusa qabu leenca ta'uun isii ilma dhiiraa fotteessitee shaaraa baariidha dhiirti biyya tanatti seera biyya kanaatiitu dhalaanii fi dhiirti wal qixaa miti dhiirtileen dhalatti harka laachuun akka shari'aatti hin jirtu ammas seerri biyya kanaa dhalaa harkatti laachuun hin jirtu anaaf kottuun baana bakka dhiira tumtee bashaqsitee mana keetitti nama qoriis wajji nyaate wallaalteeti nama dagaasha wajjin takka addaan hin bahin ka mana keetirraa takkaa muramee hin beene mana keetirraa murte guyyaa keessa ati sanii inuu akkamii ol baatee naa warrabsita faadha ol baatee akkamii miidiyaarra maqaa Faaxumaa tuub jettee maqaan kiyyaa'uu halaas ganaa sibirarra ati na yaamuurra qabbiruu haa na yaamu maqaa kiyyaa sina yaamin ganaa maqaa kiyyarraa gabbuu ganaati arraan booda maqaa kiyyaa sin kaasin waa'ee kiyyaati sin dakalu waa'ee dhimma obboleessa kiyyaati sin dakalu bay keessa harka fudhadhu odoo nuti si yaammatin wannummaan dhuftee qaloo jettee seentuuf maali kalaas arra booda bay keessa kabajaa yoo si irra jiraatte yoo kabajaa feete yoo naamusa kee eeggatte arraan booda waa'ee keenyaa keessaa bahe odoo nuti si yaammatin gaafa nuti si yaammanne dhuftaa ol baatee aadu anaatu si jira Faaxumaa kottu iftuun naman qabdu seeteeti tiroorrestanii Faaxumaa keenya tiroorrese siin jaan osoo waa'ee takka tan quba hin qabne akkanumatti sammuu ta'e keessatti yaaddee yaadaa malaan hin dhufin atiinuu nama akkanaati an nama akka keetii kan hojiinuu naasawu maaliifif nama kabajaa qabu haa dagaasha wajjin nyaachuu tureewu mana keetii basheensiteeti haakimarraan deemuu jirta saniifu ati nama akka keetii kana daawwattoonni si dhadhaadheessa bilqisaan nama akkasiiti akka biratti argamtuu iftuu biratti jaanii kanaafuu arrarraan kan kee viidiyoo ol baatee martee maqaa kiyya keessan nan tuqin waa'ee kiyyaa waa'ee dhimma obboleessa kiyyaa waa'ee jaartii obboleessa kiyyaa guutuu keessaa takkasiitii silaa waan meeqaafin si dhabu jira ammas bilqis ani dagaashaw hedduu takka na bira kabajaa qaba hedduu takka wajjiniinis turre namni akka dagaatis ni jira jee yaadu maaliifif nama kabajaa qabu nama ulfaataa nama waa'ee namaatillee beeku namallee hubatu namarraayillee hubatu namallee hubachiisu kumaagaa bakka maati jijjiirrattee bakka nan beekurraa mana jijjiirrattee jirta silaa qaataa osoo inni as gubbas naasofnee as gubbas sumaa naasaa'uu dogongoora as gubbas waa'ee keetii fa'aa haasaa'uun ol bee ati ta nama qorii wajji nyaate wallaalee mataa basheesse ol beetuu sinaasaa'u silaa bikkaa ati jirtu masaniin sii dhufa malee maaliif sii dhufu sanii irra laafaadha
miidiyaa irratti kana siyaasaa warra amma kasan sii dhufuurra naa jira nama qorii wajji nyaateewu mataa bashiksitee haakma geessitee an ol beesirraa naasaa'u mana jijjiirrattee jirta bakka nan beekurra akkasuma bikkaan an galu ni beetaan see walleenu yoo beeku baattellee geeleen teessan ni beetiin se'a isiin si fiddi mala yoo san dhabe immoo lakkoofsa kiyya fudhadhu isiirra inni qabdii lakkoofsa kiyya irraa fudhadhuuti yookaan naaf dawwali yookaan risaaluma naa barreessine risaaluma adii naa barreessiti akkaaniin ani akkana si jalaa gajjuu laalta na yaamtullee nama siif dhufu ni beetaa miti bakkaatti jirtuttiin sii dhufa takkasiitiin siin jaa daawwattoota warreen mufii qabdanis warreen jechi kiyya kun hin ta'inis komontii jalatti yaada nagiyaa yaada sirrii yaada yookaan karaarraa yoo maqee karaarra nama deebisu yoon karaarra jiraadhe nama deeggaru yaada akkasii naa barreessaan jaa maaliif waanin ol beefis ni beetanii waan itti deemu irra waliin jirrus quba qabdanii bilqeessa ol baatee ifiif na arrabsite ani waa'ee isii keessa galee hin jiru ifi ol baatees gubba na arrabsite tumsaan siif dhufeeti bakka jirtu as bahii dhaamsa kunoo Faaxumaa tubbiifiin godhette dhaamsa asirrattiin sii godheeti viidiyoo tana warreen isii bira yoo jiraachuu baatellee bira naagee isaayii akka waan dhaamsa jajjabaa naa argiteen see walleenu dhaamsa jajjabaa biyya fagoorra akkaan Ameerikaa jiru seete Yaman waliin jirra seeteen sa'iin takkatiisan ni dogongorte dhaamsi kun qaisiitee jechuudha tanaan nol deebise warreen ani yaanni keekun Faaxumaa hin taanettanii komantii jala na arrabsitan deemaati bilqiistuu itti dubbadda bilqiisaan maaliif Faaxee arrabsitaa isiin osoo takkaanuu lafattuu takkaa dudduftee hin beekne maaliif Faaxumaa arrabsitaa jaati bilqiisaaf komentii jala barreessaa fi bilqiisaa wajjin himee haasawaa deema duras jalatti na arrabsuurra waan nan irra jirus hubadha jala gabbu'a waan nan irraa eegalees dhugaadha namni gidaanis guba maaliif bakka tana yetta'anii warreen na gaafatanis ni jiran daarakti maaliif gubaan tana namni siin gubeechuun dhugaa akka waan nama gubeeti bas isiituu lafatti na dhaadateefin akka nama gartee firraa dhufee yookaan na goruu danda'u tokko isiin jawaala daaraktiin irra dawwalteen na arrabsite sababa sanatti annama obbaliyooniin sitti kee si gubuu danda'uti siin gubaa sababa kanarratti hin jeen tamam bas siin gubaadhaan nama gubuun isin jirtu nama waa beekumaasis bikkii waliin jirru tunis Yamani seera Yamanitti namuu biyya tana keessa kan dhufeef jireenya ofii jijjiiruufi warra bobbootanaa miti jireenya keenya jijjiirannee dhufne malee namaan akkana rabshaadhaan waan akkanaa dalaguu miti sanis hin gubu ton ijoollee si jalaa summii nyaachisinii bakka itti jirta bilqiisa fattaalummaa tana dhaabiyaati waree fattaalummaa nama jidduun deemtu dhaabi foonkii yabar waan hin balleessuun dhabee ani ijoollee tana jechaadhaan badhiiftu badii meeqa taninni nani dhoosee taa'uun jiru jira taninni illee hin himne ganaallee as gubbatti illee badii meeqa tanaa jechaadhaan dhabee taa'u jiru ijoollee jecha kanaas arraan booda ol baateetti deebitee dhaamsa godhee daawwattoota bilqiisaa wajjin haasawa bakka tanatti arraan booda waa'ee xiyyaatiif waa'ee ijoollee teenyaa keessa ol baatee dubbattee bilqiisaa siif dhaame tuni adadaa maalii miti ijoollee usummi nyaachiftee si jalatti hin fixinii intal maaltu haddisanii sigee wannummaan sila waa'ee kanaas huddaa kaluun jiru arraan booda as gubbaa ol baatee waa'ee obboleessa kiyya harka irraa fudhadhu guutumaa guututti takkanaatiin jaa daawwattoota kiyya dhaamsa bukka bilqiisaati isii bira haa dhaqu iftuu biraas haa dhaqu daawwattoota kiyya biraas haa dhaqu warreen komentii jalannaa arrabsanis takkanaatiin jaa hanga viidiyoo nagaatii boletti chaanutti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh isinin jaa